nu jajjabeessi amantii keenya nu jajjabeessi. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqa tokko ameen. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqa tokko ameen. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqa tokkotti ni amanna ameen. Kiristoos du'aa ka'ee humna afaan koo isaatiin seexanni ni hidhamee addaan bilisa baasee egaa kana booda nagaa fi gammachuutu nuuf ta'e ameen. Namni maaliif amantaa isaa jijjiira? Kutaa afuraffaa. Yeroo darbee hanga kutaa sadaffaatti akkuma waliin ilaalle irra immoo yoo fedhaaf jaalala Waaqayyoo ta'e namni maaliif amantii isaa jijjiira kan jedhamu akka bifa dubbisaatti kutaa afuraffaa wajjiniin ilaalla. Waaqayyo hunduma keenya nu haa gargaaru ameen. Namni maaliif amantii isaa jijjiira? Kutaa afuraffaa. Beekumsa bu'uura hin qabneen falmii baay'isuun amantaa isaanii jijjiira. Beekumsa bu'uura hin qabneen falmii baay'isuun kiristaanni kamiyyuu waa'ee amantaa isaa dhugaa beekumsa bu'uura ta'e qabaachuu qaba. Beekumsa bu'uura qabu hin qabu taanaan akka doonii karaa ishee dorgomtee asii fi achi raata'aa iddoo tokkotti cimee jiraachuu hin danda'u. Akka boollaa yookaan burqituu bishaan hin qabne akkasumas akka huraalli bubbeedhaan oofamuu ta'a. Ergaa Phaawulos lammaffaa boqonnaa 2:17. Karaa qayyiliirra ni deemna. Dogongora Bala'aamiitis dabarsinee of kennina. Egaa Yihudaa tokko boqonnaa 1:11. Kanaafis eenyutuyyuu gatii yookaan qarshii godhateef lubbuu isaafi kenneeti. Gita falmii gatii hin qabnerraa fagaatee beekumsa bu'uura jireenya ta'u qabaachuu qaba. Nama beekumsaa Makibbib 2:7. Ergamichis isa sobaanii beekumsa jedhame addunyaa kanaafis michuu kan ta'e falmii faayidaa maleessa irraa fagaachaa himannaa yookaan amantaa sitti kenname eegi. Kunis beekumsa qabna jedhanii jarreen tokko waa'ee amantaa dogongoraniiru waan ta'eef. Xiimotewos 1:6-20. Kiristaana tokkoof bu'uura beekumsaa kan jedhamu iccitiiwwan utubaa 5niiti. Warra kaan barsiisuudhaaf qalbii kootiin sagalee hiika qabu duwwaa dubbachuu nan jaalladha. Ergaa warra Qorontos 1:14-19. Iccitii utubaa 5 kan jedhamanis 1. Iccitii Sillaasee 2. Iccitii namummaa 3. Iccitii cuuphaa 4. Iccitii qurbaanaa 5. Iccitii du'aa ka'umsaati. Isaan kun qabiyyee isaaniitiin bakka sadiitti qoodamu. Iccitiin Sillaasee fi nameenyaa barumsa Waaqayyoo yookaan malakoota yoo jedhamnu iccitiin cuuphaa fi iccitiin qurbaanaa kennaa mana kiristaanaa jedhamu. Iccitiin du'aa ka'umsaa garuu barumsa jireenya bara baraa jedhama. Hundee keessan gadi fageeffadhaatii ijaaramaa akka barattanittis amantiin dhaabbadhaa. Qolaasiyaa boqonnaa 2:7. Waa'ee amantaa ishee sirrii beekumsa bu'uura yoo qabaanne falmitoota qaanessuu ni dandeenya. Ni boojinas malee hin booji'amnu. Afaanii fi beekumsa falmitoonni keessan falmuu fi balaaleffachuu hin dandeenye isiniif kenna jedhameera waan ta'eef. Luqaas 21:15. Namni beekumsa bu'uura ta'e qabu ifa dukkana irraa haqa kijiba irraa waannaa gaarii isaa dhaqee irraa adda baasee beekuu fi beeksisuu ni danda'a malee bifa amantaa qabaatee humna isaa hin ganu.
Xiimotewos lammaffaa boqonnaa 3 lakkoofsa 5 keessumatti barumsa jireenyi lubbuu ittiin argamuun gorsee gantoota himata yookaan xiixoo himataa. Xiimotewos boqonnaa 1 lakkoofsa 9 barumsa jireenyi lubbuu ittiin argamu gosa gantootaa ni himata. Xiimotewos boqonnaa 1 lakkoofsa 9. Ameen. Waaqayyo gooftaan amma dhumaatti cimsee jabeessee akka nu dhaabuuf fedhaaf jaalala waaqayyoo nuuf haa ta'u. Har'a akka fedhaaf jaalala waaqayyootti namni maaliif amantaa isaa jijjiira kan jedhamu kutaa 4ffaa jalatti waliin ilaallee jirra. Kutaan 5ffaan itti fufa. Waaqayyo gooftaan nu haa gargaaru. Amma dhumaatti cimsee dhaabee amantaa keenyatti akka nu jabeessuuf gonfoo jireenya ishee bara baraa akka ittiin dhaallu fedhaaf jaalala waaqayyoo nuuf haa ta'u. Akka kaasee kan na jalqabsiise kan na xumursiise Waaqa tokko kan ta'an Waaqa Abbaa, Waaqa Ilmaa, Waaqa Hafuura Qulqulluuf galanni haa ta'u hanga bara baraatti. Ameen. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, sadan Waaqa tokko. Ameen. Maqaa Abbaa